odu'ammem Ukraine misaa'ila kaleessa Ameerikaan kennitee fayyadamuun Raashiyaa irratti dhukaaste jedhamem erga weerara Raashiyaa jala galtee guyyoota kuma kan lakkoofsifte Ukraine fanjii kaartaa addunyaa Raashee balleessuu danda'u irra ejjechuu isheetu dhagahame. Raashiyaan ibsa kaleessa kenniteen Ukraine misaa'ila USA kana fayyadamtee kan haleeltu taanaan deebinaan kennu hamaa akka ta'e addunyaan naaf beekuu qaba jechuun irra deddeebinaa akeekkachiisuun isheen ni yaadatama. Erga guyyaa kaleessa pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden misaa'ila fageenya dheeraa imalu Raashiyaa ittiin rukutu jedhanii heeyyamanii booda Raashiyaan muufii qabdu ibsachaa turte. Raashiyaan akka dhaadachaa jirtutti Ukraine misaa'ila USA kana fayyadamtee kan haleeltu taanaan deebinaan kennu hamaa akka ta'e addunyaan naaf beekuu qaba jechuun Awurooppaa gaggaragalchite. Guyyaa har'aa yeroo jalqabaaf Ukraine meeshaa misaa'ila USA kanaan fayyadamuun Raashiyaatti dhukaasuun Raashiyaan ibsa baasteen beeksifteetti. Haleellaan kun Raashiyaa naannoo Biriyaaniskii rukutuusa ministeerri ittisaa Raashiyaa ibsa baaseen beeksiseera. Ibsi bahee akka eerutti misaa'ilonni shan rukutamanii lafa bu'uuf tokkommoo erga rukutame booda caccabaan isaa wiirtuu waraanaa naannichaa jiru irratti ibidda qabsiisu eere. Ukraine misaa'ila USA kana dhukaasuu ishee ifatti dubbachuu baattus miidiyaaleen Ukraine irra deddeebiin gabaasaa oolani. Haleellaa kanaan wal qabatee tarkaanfii ariifachiisaa kan fudhatan pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin qajeelfama niwukilaraa Raashiyaa irratti jijjiirama taasisuu mirkaneessani. Kunis haala haaraa meeshaa kana itti fayyadamuu isaa ilaallata. Qajeelfamni kun haleellaan biyya niwukilaraa hin qabne garuu biyya niwukilaraa qabuun yoo deeggarame akka haleellaa walootti ilaalama jedha. Jijjiiramni qajeelfamaa kun fulbaana darbe kan bahe yoo ta'u kibxata har'aa guyyaa kumaffaa waraana Ukraine ilaalchisee ragga'eera. Murtoon addunyaa rifaatuu hamaa keessa galche kun kan ragga'e Waashingten kaleessa Ukraine misaa'ila fageenya dheeraa Raashiyaa irratti akka fayyadamtu hayyamuun boodadha. Guyyaa har'aa immoo Ukraine misaa'ila fageenya dheeraa imalu kana dhukaasuu ishee Raashiyaan beeksifteetti. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo kana ho'aasaa jala deemnee hordofuun kan isiniin geenyu ta'a. Miidiyaa keenya sabiskiraayib laayik gochuun jajjabeessuun dagatinaa jenne bakka jirtanitti hamtuun isiniin argin jechuun asumaan nagaadhaan mannaa.